Dhalli namaa walitti dhufeenya tasa dhaabuu hin danda'u. Tarii namni tokko yookiin namni lama qofaa jiraachuu danda'a. Namni hundi garuu qofaa jiraachuu hin danda'u. Wal barbaada jechuudha. Sababaawwan dhalli namaa akka hawaasummaa uumuu godhan keessaa inni tokko isa kana. Adeemsa hawaasummaan jiraatu kanatti ammoo akkuma wal fayyaduun jiru walitti darbuun, walitti bu'uun akkasumas wal miidhuun hin dhibu. Miidhaan walitti bu'iinsi akka xiqqaatuuf ammoo hawaasni seera garaagaraa ni qabaata. Fakkeenyaaf aadaa Oromoo keessatti namni yakka hojjetee balleessaa isaatiin adabama. Namni seeraan alatti lubbuu namaa dabarsee yoo beekaa ajjeesee du'aan adabama. Yoo toon beekin ajjeesee garuu gumaa baasa. Aadaa Oromoo keessatti akkaataa namni itti nama ajjeesee adabamuu fi gumaa itti baasuu adeemsa mataa ofii qaba. Harka fuunee kam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota chaanaalii Daree Show. Nagaan koo kabajaa bakka jirtan maratti sinaa ga'u jechaa qophii koo guyyaa har'aa keessatti immoo akkaataa yookiin adeemsa namni nama ajjeesee yookiin lubbuun namaa harkatti darbe tokko itti gumaa baasuu waliin baranna. Qophicha hanga xumuraatti hordofaan affeerraa kooti. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftanii isiniin jechaa chaanaalii koo subscribe, like fi share gochuun na deeggaruu dandeessu. Sirna gadaa keessatti namni beekaa lubbuu nama biroo dabarsee du'aan kan adabamu ta'ullee erga sirni gadaa dadhabees adabbiin kun hojiirra waan oolaa jiruun fakkaatu. Haa ta'u malee gumaan ammallee hojiirra oolaa jira. Namni dogoggoraan nama ajjeese tokko akka aadaa Oromootti akkuma nama ajjeesuu isaa beekeen maatiin isaa akka baqatan godhee ofii isaatii harkina xuraa'eera jechuun deemee abbaa bokkootti harka isaa kennata. Abbaan bokkuus namicha harka kennate sana yoo waatni jiraate mana waataatti, yoo waatni jiraachuudhaa baate ammoo mana jiraatti galchee dhokseetii firri nama du'ee reeffa awwaallatu itti hima. Warri namni jalaa du'ees haalaan dubbicha waan beekaniif reeffa ni awwaallatu. Namichi nama ajjeese kun hanga qe'een isaa onutti, hanga bultiin isaa badutti dhokatee tureetii ajaja abbaa bokkuutiin jaarsa filatee gumaa baasuuf sagada jalqaba. Saganni kan godhamus dura abbaan bokkuu baheetii maallimni dhukoo yookiin dhukoo hidhatee jilli waanjoo baatee durbi duudhaan buqqee duudhaa baatteetii fardatti cancalli kaa'ameetii jaarsoliin sagalee sagadaa dhageessisaa gama warra du'eetti galagalanii ciisu. Guyyaa muraasaaf namnu isaanitti hin dubbatu. Gaafa guyyaa torbaffaa warri sagadan maali nu tuffattanii? Maaliif nu duraa diddu jedhaniitii dallansuun dubbatu. Abbaan bokkuus maallimni ukkoo kaawwatee fardi cancalaan dhaabbataa jila waanjoo baatu gatiittiin cabee durbi duudhaan ni ijaajjiti. Maaloo maallimicharraas ukoo naa hiikaatii gannaa teessisaa fardas margaan naa gahaa jilarraas waanjoo naa buusaa jedhee gaafata. Warri firri jalaa du'ees waan abbaan bokkuu gaafatee guutaniitii maaliif nutti saafu jedhanii abbaa bokkuu gaafatu. Innis jaarsaan nagahaa jedheetii deebisaafi. Kana booda gama lamaaniinuu jaarsolii waltajjii ta'anii araara dubbatan lakkaawwatanii beellama qabatu. Gaafa beellamaa jaarsi karaa lamaanuu yommuu wal gahu hundumaa durseetii gatiin warri namni jalaa du'ee gaggeessaa namichaatiif baasee akka kaffalamu murteessa. Namichi ajjeeses manni isaa kan cufamee ture banatee qe'eesaatti deebi'ee lammii isaa akka gumaa kadhatu murtii dabarsaniiti. Gumaan yoom akka kaffalamu beellama qabatanii wal biraa galu. Namichi namni harkatti darbee sibiilaan harka isaa hidhateetii olii gadi deemee gumaatu natti galee na hirphaa jedhee lammii isaa kadhata. Yommuu kadhataa ooluu halkan bakkuma itti dhiyeetti bula. Amma gumaa baasutti mana bulus ta'e mana guyyaa seenuu diinqatti waliin darbu. Meeshaa fayyaatti hin nyaatu. Kursii fayyaa irra hin taa'u. Siree irra rafu. Kana malees mataa hin niqatu, qeensallee hin qoratu, wayyaallee hin miiccatu. Gaafa hirba guurratee waliin gahee jaarsolii duraan beellama qabatan beeksisee akka isa falan godha. Faluu jechuun akkaataa namni tokko balleessaa hojjete irraa itti qulqullaa'u jechuudha. Kana booda namichi nama ajjeese loon 5, raada 1, jibicha 3 fi dullacha 1 qopheessa. Loon 5 kana keessaa raada 1 bakkeetti ari'u. Raaditti deegaatu fudhata. Jibicha 1 ammoo ni qalu. Kan qalu warri namni jalaa du'eedha. Innaa jarri qalan namichi inni ajjeese akka isaan arganii itti rifanneef jecha gonfoo mataatti keewwatee gaafa jibicha qalamuu qabaafi.
Akkuma morma jibichaa gorraaniin namichi nama ajjeese gara lagaa deema. Erga gaafa harki isaa xuraa'eetii waan qaama isaaf wayyaa isaa hin miiccanneef waan keessa hin qoranneef gugni yookiin ogeessi rifeensa mataa irraa haadha. Qaamas dhiqee fi qeensallee irraa qora. Namichi wayyaa haaraa jijjiirratee namootatti makama. Warri namni jalaa du'ee hirpha inni ajjeese lammii kadhatee fide farda tokkoof jibicha lamaan hafan keessaa isa tokko fudhatee gala. Warri ajjeese ammoo jibicha isaa hafe fudhatee gala. Farda aantee gumaa nyaatetu yaabbata. Qarshii garuu lammii namicha du'eetu hirmaata. Kanaan booda warri ajjeese fira namicha du'eetti jaarsa erganii waamu. Warri namni jalaa du'ees ni dhufu. Loon shanan keessaa dullachi hafe sun akka qalamu dhiyaata. Osoo dullachi hin qalamiin buqqee yookiin wullee duudaa fidaniiti urum. Warri gama lamaanuu buqqee unaniiti hadhaadhaan baate jedhu. Bishaan qulqulluus fidanii unaniiti walitti mi'oofne jedhu. Sana booda dullacha saasanaa dhaabaniiti akka waliin ilaallee garanaaf garasiin uffata dhisanii daheessu. Garaa dullacha sanaa jalaanis harka wal qabataniiti wal eebbisanii wal gadhiisu. Dullachi saasunis ni qalama. Sanaan maayessa marrimmaan dullachaa baasaniiti lafa kaa'u. Foon isaa ni kochisu. Warri gamalachanuu foon isaa kochifame barruu harkaatti guuttatanii taa'u. Warri ajjeese dirriba bitee fideetu gareen karaa lamaanuu wal cina ta'anii gonfatu. Foon barruu harkaatti guuttatan sanas dirriba waliin gonfatanitti harka waliirraa nyaatu. Dirribni isaan uffatan kan warra firri jalaa du'e ta'a. Bariituusaa marrimmaan dullachaa lafa kaa'anii turan fidaniitii isa keessaan harka wal qabatu. Marrimmaan taanee walitti deebine jedhanii wal eebbisu. Sana booda mana walii dhaqaniiti jibichoota gaafa duraa addaan hiratanii galan walii qalanii wajjin nyaatu. Faloon baatee jarri fira ta'anii mana walii lagachuu fi harka walii lagachuun hin jiru jechuudha. Egaan kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Daree Show qophiin ani guyyaa har'aaf akkaataa aadaa Oromootti namni nama ajjeesu yookiin lubbuun namaa harkatti darbe tokko itti gumaa baasuu irratti qopheessee isiniif dhiyeesse kanan gammaa ture. Qophicha qopheessuun kan isiniif qoodee Andarajee Firrisaan ture. Qophii biraa fi mata duree haaraan hanga walitti deebinutti kanarraa xumurreerraa horaa bulaa deebanaa.